Qananiin egaa lubbuun ishee kan inni darbee fooqirra darbatamtee akka isheen hin kufne bira ga'ameeti kan inni jiru. Egaa sooshaal miidiyaa kana irratti iccitii hedduutu gadi ba'aa jira. Akkasumas suuraan argaa jirtan kun suuraa Qananii galgala sanatti dhagaa kan isheen fuulli ishee haala kanaan reebamee akkas ta'e jechuudha. Kanaan wal qabatee iccitiiwwan gurguddoo ta'an dhimma Qananii irratti hedduun isaanii gadi ba'aati kan isaan jirani. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, viidiyoo keenya like gochuun eegala. Hubachiisa. Odeeffannoo moodel Qananii wal qabatee namoonni hedduun gama sooshaal miidiyaa akkasumas hiriyoonni ishee iccitiiwwan gurguddaadha kan isaan baasaa jiran. Kanaan wal qabatee namoonni viidiyoo kana daawwattan haala kanaan akka isin hubattan kabajaan isin gaafanna. Turtii gaarii. Egaa odeeffannoo jalqabaatiin moodel Qananiin fooqirra darbatamtee akka ishee lubbuun ishee hin dabarre kanneen shakkisan yookaan kan mirkaneessan keessaa tokko suuraa kanadha jechuudha. Suuraan kun akkuma argaa jirtan egaa moodel Qananiin fuulli ishee illee haala kanaan reebameeti kan inni godaannisa godhatee jiru jechuudha. Namoonni hedduun harkaa fudhaniiti kan isaan haasaa jirani. Suuraan kun immoo eessaa wayii kan jettanii fi hiriyoonni ishee bilbila ishee keessaati kan isaan baasanii jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa haala kanaan fuulli ishee illee dhiiga kufatee jira jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkasumas namoonni hedduun suuraan kun photoshoopidha jedhaniiti kan isaan wal harkaa fudhanii haasaa jiran. Akkasumas namni Yoonii Maanyaa jedhamu kunillee ajandaa mataasaa ittiin gaggeeffachuu fi suuraa maxxansedha kan jedhamaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa namni kun diina Oromummaa akkasumas Oromoo kan jaallanne egaa hedduun keenya qubanii qabna. Sababa kanaati egaa namoonni hedduun odeeffannoo kana wal harkaa fudhanii kan isaan haasaa jiranii. Egaa waan baay'ee nama qaanessudha. Yaada keessan komentii irratti nuuf kennuu hin dagatinaa. Egaa odeeffannoo lammaffaatiin immoo egaa namni kun akka jechaa jirutti yookaan jibbiinsa Oromoo irraa qabuun wal qabatee haala ajjeefamuu mucaa kanaanii wanta inni jedhee baase yoo jiraate egaa Andualem gosaa namoonni hedduun keenya akkasumas akka Afrikaatti illee jaallatamummaa guddaa nama argatedha jechuudha. Jibbiinsa nama kanarraa kan ka'e Andualem gosaa irratti illee egaa namoonni hedduun shira adda addaati kan isaan xaxaa turan. Kanaan wal qabatee ajjeefamuu kaadhimaa isaan irratti ilaallatee illee haala sukkanneessaa ta'een akka isheen ajjeefamteedha kan isaan gabaasaa jirani. Jibbiinsa Oromummaa irraa qaburraa kan ka'e namni kun Qananiin illee fooqirra darbatamtee akka isheen hin kufnettidha kan inni haasaa jiru. Qananiin illee Andualem gosaatu reebee fuula ishee akkas godhee akkasumas illee Andualem gosaadha kan tiraasiidhaan illee ishee ukkaamsee lubbuun ishee akka darbu godhe jechuudhaan kan inni haasee jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa rabbi haqa ishee nuun finnoosiin jenna. Namoonni hedduun immoo egaa viidiyoo kana guutummaa isaa osoo hin daawwatiin ariitiidhaan gara koomentiitti kan isin barreessitanii viidiyoo kana dura hanga xumuraatti daawwadhaatii yaada keessan koomentii irratti nuuf kaa'u akka hin daganne. Suuraan kun egaa suuraa yeroo dhumaatti galgala sanatti kaatedha jechuudhaan hiriyoonni ishee dubbatanii jiru jechuudha. Galgala sanatti maaltu dhalate kan jedhuuf egaa namoonni hedduun maqaa balleessii Andualem irra kaa'ati kan isaan jirani. Jechi kun garuu dhugaas sobas ta'uu ni danda'a. Hiriyoonni isaanii yookaan aartistoonni walitti dhiyaatan illee gaarummaa fi dhugaa mucaa kanaa akka baasan abdii guutuu qabna. Andualem gosaan illee nama akkasii miti jechuudha. Andualem gosaan nama gaarii fi Oromummaaf illee quuqama qabu akka ta'e namoonni hedduun keenya ni beekna. Maqaa balleessiin isarratti raawwachaa jiru garuu hedduu waan nama qaanessudha jechuudha. Andualem gosaan yeroo garaagaraatti akka haadha manaa isaatiif kabaja hin qabnettidha kan inni lakkaa'amaa jiru. Egaa Andualem gosaan yeroo machaa'uu galgala illee haadha manaasaa akka inni reebu akkasumas firootaa fi hiriyoota isaa biratti illee yeroo garaagaraa ni rukuta jedhanii maqaa balleessii irratti kan isaan kaa'an jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama qaanessudha. Andualem gosaa jechuun aartistii jabaa Oromoon qabdu keessattuu nama naamus jabaa qabdu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan kanneen akka Ittiiqaa Tafarii yoo sangee ta'uun illee dhugaa isaanii dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Sanaa achi jibbiinsa tokko illee akka isaan waliif hin qabnedha kan hiriyoonni isaa dubbatan. Kanaaf guutummaan guututti suuraan sooshaal miidiyaa irra naannaa jiru kun odeeffannoo dogoggoraa fi shira Andualem gosaa irratti raawwachaa jiru akka ta'e namoonni hedduun keessan akka quba qabaatan himuu barbaanna. Kanaaf odeeffannoo dogoggoraa akkasirraatii of qusadha. Namoonni hedduun maqaa balleessiidhaaf jechoota garaagaraa kan isaan fayyadamaa jirani. Odeeffannoon kun guutummaan guututti sobadha. Andualem gosaa fi jaalalleen isaa jaalala dhugaa akka isaan waliif qaban hiriyoonni isaa dubbataniiru kun ragaa quubsaadha jechuudha. Sanaan alatti odeeffannoon jiran dogoggoradha. Andualem gosaa manni murtii qabateeti kan inni jiru. Kanaaf qorannoo guddaa irratti gaggeessaa wanta jiruu fi haala ajjeefamuu mucaa kana qorannoo isaa booddee murtii ni kenna. Kanaaf hanga isaatti obsinee waliin maal akka ta'u ni ilaala jechuudha. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, viidiyoo keenya like gochuu akka hin daganne yaada keessan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Nagaatti.